Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media OFM irraa kan isiniif dabru sagantaa waaree ilaalaati. An kan isin keessummeessu Jibriil Muhammad. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa kenna. Sagantaa keenya kan waaree ilaalaa irraa keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya kanarraa Dr. Muhammad Amin Izzaddin. Dr. Muhammad Amin Izzaddin waamicha Oromiyaa Freedom Mediaan isiniif godhe kabajanii istiidiyoo keenya kan damee Kaayirootti argamuu keessaniif guddaa galatoomaa jechaa baga nagaan dhuftan. Ulfaadha. Dr. Muhammad Amin mee daawwattoota Oromiyaa Freedom Mediaatiin wal isin barsiisuudhaaf har'a isin iyyaafannee gaman isin finnee jirra. Dr. Muhammad Amin jechuun hawaasa Oromoo biratti nama jabaa fi hojiilee baay'ee hojjetanidha. Kanaaf mee daawwattoota Oromiyaa Freedom Mediaatiin wal baraa Dr. Muhammad Amin eenyu, eessatti dhalatanii guddatanii fi haala guddina keessaniitirra. Duraan dursee Oromiyaa Freedom Media affeerraa isin gootanii fi hedduu galatoomaa isinii jira. Tiyaansuudhaan an maqaan kiyyaa Muhammad Amin Izzaddin Haji Hamid jedhama. Kan itti dhaladhe Oromiyaa godina Arsii aanaa Roobeeti. Barumsas kan itti baradhe naannoma Oromiyaati, Adaamatti baradhe. Achirraa kutaa 12 erga xumuree gara biyya alaa deeme. Hayyee ulfaadha. Mee sadarkaan barnoota keessanii maal fakkaata? Sadarkaan barnoota amma kan irra jiru HPD fudhadhee jira. Kutaa 12 erga biyyatti xumuree gara biyya Suudaan imale bara 2009 gara biyya Suudaan imale. Erga Suudaan dhufee International University of Africa kan jedhamutti barumsa jalqabe. Bara 2014 University kanarraa eebbifame. Departmentii Communication and Information jedhurraa eebbifame. Erga University Africa sanirraa eebbifame gara biyya Masrii dhufe. Biyya Masriittis akkuma san barumsa kiyya addaan hin kunne hanga yeroo ammaatitti itti fufe. Maastarsii asitti fudhadhe biyya Masrii kana keessatti jechuudha. Human Resource Management kan jedhuudhaan researchii kiyya hojjedhe. Islamic University kan jedhurraa barumsa kana baradhe. Saniin booda University Columbia kan jedhurraa HBD kee fudhadhe. Diplomatic and Consular Relation akkuma san Human Right kan jedhurratti researchii kiyya hojjedhe fudhadhe jechuudha bara 2010 xumura 18 irratti. Hayyee ulfaadha galatooma Dr. Muhammad Amin. Mee osuma gama barnootaa kanatti isin deebisa. Barnoota keessan kan amantii Islaamaa irraas waa baay'ee dubbatanii turtanii, keessumattuu Yuunivarsiitii Jaamel Afrikiyyaa biyya Suudaanitti argamuu fi akkasuma Yuunivarsiitii Al-Azhar biyya Ijipti magaalaa Kaayiroo kana keessatti argamuu irraa dubbatanii turtanii. Barnoota idileetiin mee akkamii hariiroon isin barnoota idileetiin qabdan maal fakkaata? Sadarkaan keessan ka barnoota idilee hoo? Kanamarraa siif ibse kuni barnoota idileeti. Garuu akka barnoota Islaamaatitti otoo biyyaa hin bahin jalqabaan otoo barumsa akaademii hin baratin barumsa Islaamaa barataa ture. Akkuma aadaa biyya keenyaatti jechuudha, naannoo tokkorraa tokkotti deemuudhaan sheeka kaan irraa kaanitti darbuudhaan barumsa amantii Islaamaa kitaabilee garaagaraa barataa ture. Kitaabilee hadiisaa hedduu baradhee kan akka sheekota keenyaa Haji Yusuf Cirofaa irratti kitaabiin hadiisaa erga baradhee akkuma san afaan Arabiffaa barnoota afaan Arabiffaa kan akka Nahwii, kan akka Sarfii, kan akka Balaagaa, kan akka Aruudaa akkuma san tajwiidaa, mustalah al-hadiis, usul al-fiqh
fanniiwwan hedduu sheekotii keenya kan biyya keessa jiran irraa baadiyyaatti hedduu barataa ture gara waggaa 8 ol jechuudha. Saniin booda kan akaademiitti as dhufe jechuudha. Akaademii egaa saniitti akka jedhee jalqabee achirraa biyya keessatti kutaa 12 erga xumuree gara biyya alaa dhufe. Gara biyya alaatti illee barumsi kiyya hundi isaatuyyuu barnoota akaademiitiin kan wal qabatudha. Ulfaadhaa galatoomaa Dr. Muhammad Amin dhugaa dubbachuuf hawaasa Oromootiif gumaacha baay'ee gumaachitanii seenaan keessan tokko akka himutti erga baqatanii biyyarraa baatanillee hojiilee bobboonsaa ta'ee baay'ee hojjechaa turtanii hojii hawaasummaa keessattis akkasuma durataa waldaa siqqoo mandoos taatanii yeroo hojjetantu jira. Akkasuma immoo barnoota keessan akkuma eebbifamtaniin mana barumsa burqaa isa jedhamu biyya Ijipti magaalaa kana keessatti dhaabdanii turtan. Qubee afaan Oromoo ijoollee barsiisuu fi duudhaa fi aadaa afaan Oromoo guddisuu cinaatti qooda guddaa qabdanii mee waa'ee kanarraa maal jettu isin mee ibsa bal'aa nu kennaa. Dhugaadha ani yeroo barumsa baradhu cinatti hawaasa tajaajiluudhaaf fedhii guddaa qaba. Yeroo yuunivarsiitii baradhurraa jalqabee barattoota yuunivarsiitii keessa jiran koorsilee adda addaa kennuu fi akkuma san tokkummaa barattoota Oromoo keessatti hirmaachuudhaan sochiilee adda addaa achi keessatti hojjetuudhaan itti gaafatamaa dhimma barnootaa irratti yeroo hedduu hojjetaa ture jechuudha. Wanti sun akkasumatti aadaan haa ta'uudhaan erga yuunivarsiitii irraa eebbifamee gara biyya Masrii kana dhufe illee hawaasa keenya kan Oromoo kan baqattoota biyya kana keessa jiraatan yoo taa'ee ilaalu xiqqaalleen guddaalleen barnoota malee manuma keessa akkasitti rafaa oolanii yeroo kan dabarsan yeroo argu hedduun itti dhagahamee maalii fi hawaasa kanaaf mana barnootaa hin banne kan jedhu irratti hundaa'uudhaan mana barumsaa san banne jechuudha. Bara 2016 keessa yeroo jalqabaatiif manni barumsaa sun asitti banamee ijoolleen hedduu irraa fayyadamtee qubee afaan Oromoo waggaa tokko keessatti barreessuu fi dubbisuu danda'anii ijoolleen daa'imman waggaa 4 irraa jalqabee hedduu hayyee waa'ee mana barumsaa burqaarraa soo dubbachaa turtanii mee ibsa waa'ee mana barumsa burqaa bal'inaan ifama wajjin. Manni barumsa burqaa suni baqattoota Oromoo biyya Kaayiroo jiranii fi fakkeenya guddaa ta'ee achirraa namni hedduu mana barumsaallee babbanatuu jalqabee koorsilee adda addaallee waliif kennuu jalqabee hedduu irraa fayyadamanii hedduu fakkeenya gaarii ta'e jedheetiin yaada. San qofaa miti leenjiiwwan ga'eessotaallee namoota gurguddaadhaaf jechuudha. Leenjii kompiitaraa, leenjii afaan Ingiliffaa irratti hedduu kennaa turre. Kun hundi isaa ta'uu tajaajila barnoota baqattoota Oromoo kan biyya Kaayiroo jiraniif hanga ammaatittuu kan itti fufaa jirudha. Ulfaadhaa galatoomaa yeroo tokko anis mana barumsaa eebba barattoota irratti argee ture. Barattoota baay'ee qaroo ta'anii fi qubee lafaa dhufaa hedduu qartanii turtanii akka Oromootittis akka nama tokkotittis hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Namni kamuu waan baratee saba isaa qarqaaru irratti yoo xiyyeeffatee faayidaa qaba. Akkasuma immoo bu'a qabeessa illeedha. Mee gamanumaan haalli isinitti biyyaa baatan akkamiin biyyaa bahuu dandeessan? Haalli biyyaa bahinsaa kun haalli biyya keenya nama hedduu ari'atumaan biyyaa baasa. Keessattuu barattoota Oromoo irratti baay'ee dhiibbaa guddatu jira. Dhiibbaan mana barumsaa irratti nurra gahe, dhiibbaan carraa barnootaatii fi carraa hojii irratti nurratti gahe biyya anu ari'atiniin kan biyyaa nu baase ta'uun isaa beekamaadha. Dhugumatti yuunivarsiitii seenuudhaaf hedduu hawwii qaba ture. Garuu carraa yuunivarsiitii biyya keessaa sanii hedduu argatu waan ulfaatee fi sababa saniin gara biyya alaatiitti bahe jechuudha. Waldhabbii cimaa tokko ture mana barumsaa keessatti sartifikeeta illee hanga dhoorgatan takka jechuudha. Garuu immoo gargaarsa yuunivarsiitii Afrikaatiin waan hundaayyuu qormaata illee nuuf kennanii sartifikeeta kutaa 12 illee argachuu danda'e. Achirraa yuunivarsiitii seenuu danda'e jechuudha.
Hayyee mee asitti yeroo jaamala Afrikaa seentan erga dokumentiin qabatiin haala kamiin jaamala Afrikaa seenuu dandeettan Yuunivarsiitii Afrikaa jechuudha. Akkamitti seenuu dandeessan? Yuunivarsiitiin Afrikaa sartifikeeta kutaa 12 kan mataa ofii qaba. Barattoota sartifikeeta qabanii fi kan hin qabnes madaalli irratti barattoota san madaalaniitiin yuunivarsiitii seensan qaba waan ta'eef namni kamiyyuu sartifikeeta isaa yookiin ammoo qormaata kutaa 12 san taa'uun dirqama. Qormaata san taa'uudhaan qabxii gaarii argadhee qabxii san irratti hundaa'uudhaan isaanillee iskoolarshipii naaf kennanii barumsa akka gaarii argadhe. Ulfaadhaa galatooma mee al tokko gara Yuunivarsiitii Al-Azharitti isin deebisaa. Yuunivarsiitii Al-Azhar uummata Oromootiif seenaa guddaa qaba. Hayyoota baay'ee achi keessaa bahee hayyoota baay'ee qaree akka fakkeenyaatti Sheek Bakrii Saabaloo yaadachuu dandeenya, Sheek Muhammad Rashaad yaadachuu dandeenya. Akkasuma Dr. Muhammad Dr. Abdul Jalil Rubee Muhammad fa'aa yaadachuu dandeenya. Kadheenna kan eebbifaman isinis miseensota namoota sanniinii keessaa tokko. Mee haala kamiin isin simate yeroo isin gara biyya kanaa dhuftan haalli isin yuunivarsiitii san itti seenuu ni dandeettan qabiyyeen isaa maal fakkaata? Akkuma seenaan tokko tokko himutti barattoonni yuunivarsiitii san irraa bahan dhimma sabummaa irratti xiyyeeffatanii yuunivarsiitii biraatiin maaltu garagara godha? Fakkeenya biyya birootti yuunivarsiitiileen amantaadhaan wal qabatan hiree barnoota akkanaa kana namaa hin laatan. Inni hoo maaltu adda isa taasise mee waa xiqqoo gabaabsaatii yeroo qabnu waan ta'eef. Yuunivarsiitiin Azharii fi akkuma san yuunivarsiitiin Afrikaadha. Barattoota Oromootiif hedduu galata guddaa qabanii akkuma san gahee guddaallee qabanii. Maaliif barattoota Oromootiif fedhii isaanii guutuudhaaf waan isaan hojjetan hin jiru jechuudha. Akaakuu barnoota kamiyyuu isaan laatuudhaan barataan kamiyyuu fiildii barbaade baratuu akka danda'u karaa banaa isaanii godhanii injineeringii baratuu barbaade, meedisinii baratuu barbaade, akkuma san aartii baratuu barbaade, waa'ee seeraa baratuu barbaade, waa'ee shari'aa baratuu barbaade hundi isaatuyyuu karaan banaa tahee fi carraa kanaa kan argatan yuunivarsiitii lamaan kana qofa keessatti. Yuunivarsiitii Afrikaatii fi yuunivarsiitii Azhar kana keessatti. Yuunivarsiitiin biroo fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa keessatti barattoota biyya alaatii dhufan kana waa'ee shari'aa malee waa'ee akaademii kan hin barsiifne akka seera isaaniitti jechuudha. Garuu nuti carraa yuunivarsiitii kana argatuudhaan barumsa barbaanne filannee qabxii keenya irratti hundaa'uudhaan alhamdulillah irraa fayyadamne jechuudha. Maashaallah waan baay'ee namatti tolu. Ulfaadhaa galatooma. Mee gama muuxannoo hojii keessanitti seennaa erga barattanii hoo barnoota keessan kanatti muuxannoon hojii keessanii hoo maal fakkaata? Amma hoo maalirra jirtu? Hojiin keessan maali? Akka muuxannootitti muuxannoon yeroo ammaa kanatti dur barumsa nama gaafatanii sartifikeetni kan ka'e maal jedhanii nama gaafatanii garuu addunyaan amma qaroomuudhaani haalli durii sun jijjiiramuudhaani yeroo ammaa kanatti irra guddaa wani nama gaafatan muuxannoo hojiiti. Muuxannoo nuti qabdu maali nama jedhama tokko qaacaruudhaaf. Dur barumsi kan ka'e maalirraa eebbifamtee maal baratteedha. Amma barumsa qofa otoo hin ta'in muuxannoolleen barumsa wal qabatee deemaa jira jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan muuxannoo horatuudhaaf hedduu tattaaffataa ture. Alhamdulillah muuxannoo akka muuxannootti akkuma barumsa irraa fayyadame san muuxannoo horatuudhaan biyya kana keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf tajaajila baqattoota irratti hojii tola ooltummaa irraa ka'eeti akka tola ooltummaatti hojii barsiisummaa leenjii adda addaa kennuu fi akkuma san hojii hawaasummaa irratti yeroo dheeraa hojjetaa ture. Erga hojii tola ooltummaa irraa achi darbee NGO'n garaagaraa keessatti UN wajjin hedduu hojjetaa ture. Yoo xiqqaate biyya kana keessatti NGO'n UN wajjin hojjettu gara 4 wajjin hojjedhee ture. NGO'n kunniin bulchiinsi isaanii bulchiinsa Afrikaa otoo hin ta'in bulchiinsa biyyoota guddataniiti. Ameerikaa irraa, Awurooppaa irraa, Awustiraaliyaa irraa kan dhufanii as keessa hojjetanidha.
Muuxannoon hojii isaaniirraa argamne muuxannoo baay'ee gaariidha. Hojii irratti, guddina irratti, tajaajila irratti baay'ee kan nama gargaarudha. Keessattuu hojii baqattummaa irratti, tajaajila baqattummaa irratti waa baay'ee isaanirraa baran. Yeroo ammaa kanatti amma itti gaafatamaa koominiitiiwwan Afrikaati. Koominiitiiwwan Afrikaa yoo jennu koominiitii Suudaanii, koominiitii South Suudaan, koominiitii Eertiraa, koominiitii Somaalee, koominiitii Itoophiyaadha. Akkuma isaan koominiitiiwwan Yemanii fi Suuriyaallee kanneen irratti itti gaafatamummaa fudhatuudhaan yeroo waggaa tokko ol kan hojjedheedha. Ulfaadhaa galatoomaa mee gamanumaan waa'ee NGO'tii fi koominiitota erga kaastan keessumattuu iyyuu hawaasni Oromoo baqatee biyya kana jiru baay'een isaanii hiree baqaa keessatti haalli isaan keessa jiran baay'ee ulfaataa fi laafaadha. Biyyoota keessattis ta'ee rakkoon uummata Oromoo irra jiru hedduu ulfaataas ta'u addunyaan dhageettiin qabduu fi baqattoota Oromoo biyya kana jiranillee. Mee gama koominiitiilee Oromootti deebinaa isin durotaa koominiitiilee Afrikaati. Gama koominiitii Oromootiin uummanni keenya maal fayyadamuu qaba? Wanti isin uummataa dhaamtan maali? Wanti immoo koominiitiilee Oromoo ka biyya kana jiraniif dhaamtan maali? Yoo xiqqaate Oromoon koominiitii gara 7-8 qaba. Koominiitiin kunniin uummata isaanii tajaajiluu irratti dadhabina guddaatu jira. Rakkoo biyya keenya keessa jiru, haala siyaasa biyya keenya keessa jiru wal qabsiisanii addunyaa biratti dhageettii horachuu irratti baay'ee dadhabni jira. Wanti isin dhaamtaniif akka gorsaatti maali mee asirratti? Akka gorsaatittis ta'ee akka muuxannoo hojii kanarraa qabutti wanti ani dhaamu tokkoffaa hooggantoota koominiitii fi hooggantoonni koominiitii itti gaafatamummaa guddatutti kennamee jira. Maaliif yeroo ammaa kanatti sisteemni ittiin baqataa kana gargaaraa jiran baqataa baqataan gargaaru waan jedhamutu jira. Baqataa baqataan gargaaru jechuun maali? Hooggantoonni koominiitii baqataadha. Hawaasni koominiitii immoo innis baqataadha. Hawaasa koominiitii itti gahuudhaaf NGO'n kunniin hooggantoota koominiitii kana leenjisanii hooggantoota koominiitii kanaaf hubannoo kennanii fi hooggantoonni koominiitii immoo hawaasa akka gargaaran gochuu barbaadan. Kanaafuu NGO'n kan gargaaran hooggantoota koominiitiiti malee kallattiidhaan hawaasa koominiitii san jala jiru miti. Hawaasan kan gargaaruu danda'u hooggantoota koominiitiiti. Hooggantoonni koominiitii kun jidduu NGO'tii fi jidduu hawaasatitti akka dirdiraa ta'anii akka hojjetaa jiran of beekanii hawaasaaf sirriitti yaadanii irratti hojjetuun barbaachisaadha. Maaliif sisteemni kun kaayame rakkoo baqataa kana kan beeku baqatama sani malee qaamni alaa dhufe sun kan biyya alaatii dhufe suni rakkoo baqataa kana eenyutu gargaarsa fayyaa barbaada, eenyutu gargaarsa barnootaa barbaada, eenyutu gargaarsa kan haa godhataa fi kan godhannee kan adda baasee beeku hooggantoota koominiitii kana waan ta'eef koominiitii gargaaranii koominiitiin sun ammoo akka hawaasa gargaaran barbaada waan ta'eef itti gaafatamummaa kana ofirratti beekanii hooggantoonni koominiitii hawaasa ofiitiif dhaabbatuun hawaasa ofii kan gargaarsa haqa godhatuu fi kan addaan baasanii eegas reefar gochuun kun gahee isaaniiti. Amma asirratti wanti hubatamu qoomaa inni koominiitiiyyuu hawaasa gargaaraa miti. Mallaqaan hawaasa gargaaranii miti. Gargaarsi koominiitiin yookiin ammoo hooggantoonni koominiitii hawaasaaf godhan maali? Dhimma baqattoota kanaa qoratanii reefar gochuudha. Tokko kan inni lammaffaa ammoo odeeffannoo jiru kan NGO irraa argatan san hawaasaaf tamsaasuudha. Hubannoo kennuufidha. Deeggarsi guddaan kana. Ulfaadha galatoomaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media sagantaa waaree ilaalaa kennarra jirra. Hundumti keessan akka nu hordoftan abdii qaba. Mee gamoo doktoraatti deebinaa Dr. Muhammad Amin mee waa'ee hidhamtoota siyaasaa kanaa fi haala siyaasa biyya keenya keessa amma jiru kanarra ergaan isin uummata keenyaaf qabdan keessumattuu haala amma deemaa jirurraa yeroo argaa jirru namoonni keenya baay'een lola kaabatiif jecha qeerroo keenya gara waraanatti ergaa jiranii
Waan kanarraa mee ergaan isin akkas lammii tokkotti uummata kanaaf dhaamtan maali mee? Kan qeerroo Oromoodha kan yeroo ammaa kana gara kaabaatti waraanaaf deemanii kun waan hedduu nama ajaa'ibsiisudha. Qeerroon Oromoodha erga lolaaf fedhii kan qabu taate maaliif bosona seenee abaa wajjin hin lolle? Maaliif yeroo hunda kadhatanii abaawwatti dabalamaa uummata kanaaf kaahidhadhaatiin lolaan maaliif dadhabee amma immoo ka'aniitiin Tigraayin deemanii lolan kan jedhu kun waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Ana kanatti fakkaatutti wanti kun hundeen isaa eessarraa ka'ee yoo jettanii qoqqoodama yaada hawaasa Oromoo keessa jirudha. Hawaasni Oromoo kun gariin isaa kan qabsoo karaa nagaatti amanutu jira. Gariin isaa kan qabsoo hidhannootitti amanutu jira. Gariin isaa immoo kan bitameetumaan Oromollee gurguratee Oromoo kana tumsiisaa, hiisisaa, biyyarra ariisisaa akkasitti kan mootummaa biyyattii wajjin jiraatu jira. Ilaalchi sadan kun wal dhabuun qeerroo Oromollee gargaratti adda facaasee haala amma jiran kanaaf sababa kan ta'e tokko isa kana. Wanti nu baasu yeroo kamiyyuu tokkummaadha. Qabsoon karaa nagahaa hanga ta'e tokko yaalamee ture. Jawaar illee yeroo hin dhabiniin duratti hanga ta'e tokko yaalee ture. Karaa nagahaatiin qabsoofni karaa nagahaatiin bilisoomna kan jedhu wanni inni hojjetin hin jiru. Innis itti milkoofne. Kanarraa namni kamiyyuu barumsa guddaa fudhachuu qaba jedheetiin hin yaada. Namni Jawaariin caalaa xiinxallaa siyaasaallee qabu hin jiredhee hin yaadu. Namni Jawaariin caalaa waan tokko irratti kutannoo fi murannoo qabullee hin jiredheetiin hin yaadu. Qabsoo karaa nagaa san inni itti hin milkoofne xumura irratti wanti inni rageen hunduu argaa jirra jechuudha. Kanarraa barumsa fudhanneetiin qabsoon Oromoodhaa tan gabrummaa tana jala uummata Oromoo baaftu qabsoo hidhannoo taate malee tokkummaadhaan diina kana yoo ofirraa kaasuu taate malee amma Itoophiyummaadhaan tokko taanee diina ofirraa deemna kan jedhu kun Oromoodhaaf bu'aa tokkollee kan qabne namni hundi itti amanuu qaba. Ulfaadha. Kanaaf isin amma Oromoof fala kan ta'u qabsoo karaa hidhannooti jechaa jirtu jechuudha. Gamanuma mee erga waa'ee kanatti seennee xiqqoo waa'ee woboorraa waraana bilisummaa Oromoo irraa isaaniif maal dhaamtu uummataafoo ergaan isin qabdan maalime? Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana biyya keessa akka gaariitti socho'aa jira. Ka duraan fagoo jiru, ka duraan bosonaa fi gammoojjii Eertiraa keessaa iyyaafannu amma boba'aa fi ollaa fi jala argaa jiru. Uummanni keenya yeroo kanatti maal godhuu qaba? Waraana wajjin hariiroon isaan uumuu qaban maalime? Obbo fi hawaasni Oromoodha. Jidduu isaaniitti hariiroon cimuu qaba. Wal hubannoon jidduu isaaniitti jiraatuu qaba. Keessumattuu yoo waraanni tokko yoo bosona keessaa kan qabsaa'u taate waraanni sun ofii isaatti akkaataa itti lolanii fi karaa itti lolanii wal hooggana malee hooggansa siyaasaa irratti qaama alaa barbaada. Namni alaa tarsiimoo isaanii baasu, namni akeeka isaaniif kennu qaamni alaa wayii jiraatuu qaba. Kanaafuu woboodhaaf waan danda'amu beektota Oromoo, hayyoota Oromoo kan biyya alaa jiranii fi kan biyya keessa jiraniin hariiroo isaanii uummatanii tarsiimoo baafatu irratti akka gargaaraman. Kophaa loluun, kophaa tattaaffatuun umuriin nama hin geettu. Hayyoota Oromootii walitti hidhannoo qabaatuu qaban. Hooggansi wayii jiraatuu qaba jechuudha kan waraana kanaa karaarra kaa'u. Karaa hawaasaatiinis akkuma sanii hawaasni kun woboodhaaf deeggarsa garaagaraa gochuu danda'a, deeggarsa mallaqaa gochuu danda'a, deeggarsa inumaa yoo jidduu hawaasatii fi jidduu abaa'ootitti wal hubannaan hin jiraatin, hariiroo yoo hin jiraatin bar diinuma kanaayyuu itti qajeelchutu jira. Ila karaa kana ba'anii karaa kanaan deema rukutaa jechuutu jira. Waan kana hambisu ani waan yeroo ijoollummaadhaa ofii kiyyarra argerra yoo har'a abaa'oon karaa kanaan ba'aniitiin hin jedhan guyyaa tokko booda yookiin guyyaa lama booda wayyaaniitu dhufeetiyyuu karaa san deema. Kana jechuun maali nama odeeffannoo isaanii kennutu jira.
Yoo isaan har'a karaa kana kutan duuban Tigreen dhufteetiin karaa san deemtee ilaaluma keenyatti warra kutaatiin turan. Yeroo isaan gamaa gamaa walitti tokko isaan nuti jettu isaaniitii kun qalay immoo jedhanii xiyyitee keessa yaa'u kana guurreetiin taphataatiin ture jechuudha ijoollummaa keessatti. Bosona gammoojjii keessatti waabee irratti. Hawaasaa fi abbaa hojjetutti horiiroon hin jiraanne odeeffannoon darbamee mootummaaf kennamutu jira. Waan akka isin hambisuudhaaf hariiroon hawaasaa fi abbaa hojjetutti jiraatu qaba. Hariiroon abbaa fi hooggansa alaa yookiin immoo hayyoota Oromoo wajjin jiraatu qaba. Masakni wahii jiraatu qaba. Qabsoon abbaa qofti homaa jijjiirama fiddu. Ulfaadhaa galatoomaa Dr. Muhammad Amin mee gamanumaan osoo waa'ee qabsoo keessaa hin baane hayyootaa fi beektota Oromoo addunyaarra jiran ka biyya keessaaf ka biyya alaallee ta'e haala yeroo irratti amma yeroon wanti isaan gaafataa jirtu waa baay'eedha. Keessattuu Oromiyaan muddamsuu cimaa keessa jirti. Gareen lamaan wal waraanaa jiru injifatus akeekaa fi kaayyoo mataa isaa qabatee socho'aa jira. Uummanni Oromoo garuu isaa ammaa kanatti riphee jira. Aktivistoota garaagaraas haa ta'uu hayyootas haa ta'uu maaltu barbaachisaadha isaa kanatti maaliif callisuun barbaachisan? Lola kanarraa qooda fudhachuu qabamoo wanti isaan godhuu qaban maali jettu? Ergaan ati hayyoota dhaamtu akeekni isaan uummataa kaa'uu qaban maali jettu mee? Garaa muratuun hin barbaachisu. Yeroo jalqabaa sanii hayyoonni Oromoo aktivistoonni Oromoo akkuma san qeerroon Oromooillee baay'ee ho'iinsa qabanii qabsoo irratti. Egaa mootummaan caasaa fi diriirfatee magaalaarraa hanga baadiyyaatti hunda isaa ijaaree dhaaba bilisiginaa jedhuudhaan hunda isaa ijaaree jennaan akka waan injifatameetti namni hunduuf laalee callisuun kun tokkoffaa mataan isaatu injifatamudha. Namni qabsoo jechuun qabsoon karaa dhuunfaatiin ta'ee karaa hawaasa wajjinii ta'ee qabsoo jechuun waa yeroo hunda yaalii godhan yaalee hedduun booda milkaa'inii dhufa malee yeroo takkattiidhaan milkaa'inii dhufu. Qabsoo jechuun maali? Waan yeroo hedduu deddeebi'anii yaalii godhan jechuudha. Ittiin taaggaluu jechuudha. Tattaaffii gochuu jechuudha. Yeroo tokko qofa milkaa'anii yeroo tokko kan callisan yoo taate kun qabsoo hin jedhamu. Namni tokko akka dhuunfaa ofiitti jireenya uummataa ofii wajjin qabsoo gochuu danda'a. Garuu qabsoo jireenya ofii san keessatti yeroo tokkoon itti milkaa'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf kasaaruu danda'a. Waan barbaadu sanitti itti gahuu dadhabee yerootti dadhabuu danda'a. Yoo dadhabee jedhee kasaara jedhee achitti kan dhaabatu taate injifatame jechuudha. Yoo ammas deebi'ee yaalii kan godhu taate yaalii yeroo dheeratiin booda isumatu injifata malee inni injifatamu jechuudha. Kuni qabsoo dhuunfaati. Qabsoon hawaasummaallee qabsoon bilisummaallee akkuma san yeroo hedduu itti deebi'anii tattaaffii gochuu barbaachisa malee mootummaan gara hundaan caasaa nutti godheera gara naannoo qabanii gara naannoo hidhanii jedhanii yoo abdii kan kutatan taate kun injifatamudha. Ulfaadhaa galatooma kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira akka hordoftan abdii qabna. Egaa ergaa asii doktorri nuuf kaayan hundi keenya hojiirra oolchuu qabna. Sababni isaas yeroo ammaa kana uummanni keenya qeerroon keenya waa sadiin sobameet gara waraanaatti deemaa jira. Waraana nu ilaallannetti deemaa jira. Tokkoffaa fayyadamaa fakkaatee si mindeessina jedhanii ergaa jiru. Lammaffaa immoo sodaatee ka deemu jira. Sadaffaa kanuma hundaa osoo hin beekne uummanni maa deemaaf ka deemu jira. Kanarraa of qusachuu qabdanii isiniif dhaamna. Wanti godhuu qabdan oo danda'amaa ta'e waraanni bilisummaa Oromoo carraa isinii saaqee jira isin simachuudhaaf gara isaatti dabalamaan ergaa kenna. Egaa sagantaan kennallee gara xumuraatti deebi'ee Dr. Gamoo keessan deebi'a. Mee mudannoo qabdanii mudannoo bara jireenyaa keessan keessatti waan isin mudate jiraame? Mudannoon hin qaba jedheetiin yaadu barumsa irratti yeroo biyyarraa bahee yuunivarsiitii seenu fiildii qabxii gaarii qaba ture. Alhamdulillah qabxii gaarii sanatti hundaa'uudhaan fiildii naaf kennanii fiildiin sun ammoo kifiyyaa barbaada.
xiqqoo ishii dabalata kifiyyaa barbaada. Kifiyyama xiqqoo san kafalatuu dadhabuudhaan fiildii san gatee ofirraa gara fiildii biraatti jijjiiradhe. Hanga ammaatitti fiildiin sun garaana nyaataa ture jechuudha. Ayyee. Fiildii maal ture sun hime? Fiildii waa'ee xayyaaraa baratuudha yookiin aviyeeshin jechuudha. Isaan baratu argadhee ture garuu kifiyyaan baay'ee ulfaata waan ta'eef dhiisee gara aartiitti deebi'e. Aartii communication akkuma san waa'ee televizyiinii fi reediyootiin eebbifame. Haa ta'u kanallee baay'ee ittiin gaabbu kana jechuudha. Ulfaadha. Mee ammallee gama mudannootti isin deebisaa waan dhaga'e tokko ture. Yeroo xiqqaa taatanii gara mana barumsaa seentan abbaan keessan akka barnoota akaadaamii yookaan barnoota idilee barattan barbaadanii isin immoo barnoota diinii barachuudhaaf fedha qabdanii waan sanirratti waan isin mudatee jira waan jedhu wayii dhaga'e mee sun akkamii ifa nu godhaafi? Jalqaba umriin kiyya illee akka ta'e hin beeku baay'ee of hin beeku. Kutaa tokko seenee mana barumsaa seensanii kutaa tokko san keessatti barumsa akka gaarii naaf galee ABCD kana abacaadaa kana maal guyyaa lama sadiitti mata galfadhee barattoota keessa tokkoffaa dhufe. Barsiisaallee hedduu na jaalataa akkuma san aabballee walitti hariiroo qabanii barumsa irratti jabeessii jedhanii dhaamanii fadhaa barumsaa kana. Amma yeroo mana barumsaatii bahu manni quraanaa itti qaraanillee karamarra jira. Ijoollee quraanaa galtuu kan argaa waan isaan qaraanillee duraan dhagaa. Hawwiin kee garas ture. Kan barumsa dhiisee quraana deemuu barbaadaa jedheeni. Abbaan ammoo barumsa akkanaa galuu waan arganii fi barumsarraa akka hin banne waan barbaadaniif na didanii. Achitti wal dhibdeen inni uumamte jidduu dhaabbatetti. Isaanis diinii jibbuuf otoo hin ta'iin barumsarraa akka hin banne kan jedhu yaadni isaanii. Eegas xalayaa wayii barreessee xalayaa sana irratti yoo quraana hin barsiifne rabbiin itti si gaafataa jedheen yooma tokko sodaachisee xalayaa sana irratti barreessee ishee kana qaraayisuutti kenne. Ishee na qaraayisuuf sun fuudhanii irratti dubbisanii jennaan abbaan achitti mataa qabatanii rifatanii ammarraatti dubbadhu waan ta'e haa ta'u jedhanii callisanii. Eegas immoo quraana baradhuuti yoo quraana baate makiinaa baradhu naan jedhan. Makiinaallee baratuu jalqabee guyyaa torbaan lama gahu barumsa makiinaa san baradhee uffata ijoollee obboleeyyan kiyyaatii hodhee ittiin galee gaafa sanillee milkaa'an makiinaa hodhaa. Makiinaa hodhaa. Kanas achuma makiinaa siifin na hojjedhu kaa'ama achumatti galee hojjedhu naan jedhan. Amma tunis quraana balleessuu itti kan jedhu achuma ol ka'ee jala bade. Egaa mudannoo ajaa'ibaati dhugumatti baay'ee namatti tola. Fedhiin isin diiniif qabdanii fi barnootaaf qabdan baay'ee ol ka'aa ta'uu agarsiisa. Ulfaadhaa galatooma mee sagantaan kennas xumurarra gahee jira. Ergaan isin hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaaf qabdan akkasuma hawaasa Oromoo addunyaarra jiran guutuudhaaf qabdan yookaan dhaamsa isin qabdan maali? Gamanumaan sagantaa kenna gabaabsutti deemaa jirra waan ta'eef mee daqiiqaa lamaaf. Ergaan guddaan ani miidiyaa kanaaf qabu miidiyaa maqaan isaa bareedaadha. Oromiyaa Firiidam Miidiyaa. Akkuma maqaan isaa Oromoodhaaf mallattoo Oromoo ta'e kanatti ergaan isaallee mallattoo Oromoo ta'uun dhaamsa kiyya. Kana jechuun maali? Miidiyaaleen Oromoo baay'eetu jira. Sirbuma qofa kan oofan yookiin ammoo xiinxallama siyaasaa qofa kan oofan. Xiinxallaan siyaasaa erga jarraa meeqaatiin xiinxallan mootummaan akkas ta'e xiinxallaan siyaasaa qofti jijjiirama fidu. Wanni jijjiirama fidu hawaasa keenya ka Oromoo kan biyya keessa jiraniif sagalee ta'uu, abaa'uudhaaf sagalee ta'uu, inni biraa ammoo hooggansa. Miidiyaa jechuun mataa isaatiitti mootummaadha. Yeroo ammaa kanatti addunyaa irratti miidiyaa jechuun addumatti mootummaadha. Ragaan kana maali? Miidiyaan tokko yoo mootummaan faallaa ta'e mootummaa san garagalchuu danda'a.
Miidiyaan masaanuu mootummaa ta'e jechuun mootummaa garagalcha jechuudha. Miidiyaa yeroo hundaayyuu mootummaan kan irratti xiyyeeffatu miidiyaan sun isa deeggaruudha. Yoo kan isa hin deeggarre taate akka ittiin OMN caccabsee biyya baaseen agarre miidiyaan mootummaa ta'uu waan beekuuf. Miidiyaan mootummaa garagalchuu isaa waan beekuuf. Miidiyaan ilaalcha hawaasaa guutumaan guututti garagalchuu isaa waan beekuuf miidiyaa masaanuu isaa ta'e mootummaan kamiyyuu hin jaallatu. Kanaaf miidiyaan gahee ofii beekee qabsoo ofii irratti hojjetudha. Qabsoo ofii hojjennumaan hawaasa Oromoo kana hoogganuudha. Yeroo ammaa kanatti Oromoonni duubatti hambisaatiin hin jiru hooggansi tokko cimaan kan hawaasa illee masaku kan abaa illee masaku hin jiru. Kun garasiidhaa kun bitaadhaa kun mirga jedhaa akkasitti olii gad oofaa jiran malee hooggansi tokko cimaan kan waraana fi hawaasa illee hoogganaa jiru waan hin jirree fi Oromiyaa Freedom Miidiyaadhaaf wanta hin dhaamu ilaalcha hooggansaa hawaasa Oromootiif dabarsuudha. Yoo ka danda'amu taate hayyuulee garaagaraa keessummeessuudhaan akkuma san sagantaa ofii kana gara saatalaayitiitti ol baasuudhaan tajaajila isaa babal'isuudhaan Oromoodhaaf ergaa gaarii dabarsuudhaan hooggansa ta'uudha. Hooggansa irratti hojjetudha. Ulfaadhaa galatoomaa Dr. Muhammad Amin Izzeddin waamicha Oromiyaa Freedom Miidiyaan isiniif godhe kabajanii turtii isaa kanaan waliin godhuu keessaniif maqaa kiyyaa fi maqaa daawwattoota Oromiyaa Freedom Miidiyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa. Isinis hedduu galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Miidiyaa OFM dambalii gunguma uummataa irraa kan isiniif dabraa ture sagantaa waaree ilaalaa kenna asirratti goolabama an hanga ammaatti isin keessummeessuudhaan kan isin faana ture Jibriil Muhammadii sagantaa kenna kan itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jecha kaameraa fi editingidhaan namni nu faana ture Zakariyaa Abdallaati ulfaadhaa nagataa.